Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo koo chaanaalii arramoo waa biraa qabadhee gara keessanitti dhufeera. Viidiyoon koo har'aa maal ta'a akkuma isin ilaalaa jirtan kana jechuudha. Cireen koo ganama kana hanqaaquu ta'a jechaadha. Hanqaaquu hojjechuuf immoo maal faana barbaachisa? Isammoo tooran isiniif naqa jechuudha. Anuma faana tura. Wantooti na barbaachisan immoo warroota asirraa argitan kana. Qaariyaan kun bifa sadiin akkasitti qaba. Hanqaaquu as keessaa qaba. Inni kun timaatimiidha. Qullubbii adiidha. Shunkurtiidha. Ashaboo yookaan soogidda. Zayitii fi qunda barbarree kana ta'u warroota kanaanan hojjedha jechuudha. Anuma faana tura akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Walii wajjiniin hojjenna. Egaa xumuree mummuradhee haala kanaan qopheeffadheera. Qaaraas haala kanaan mummureera. Hundumtuu qophaa'eera. As biratti wanti isinitti hin himne timaatimii keessan yeroo murtanii isa keessa isaa kana hin barbaachisu jechuudha. Kun ba'uu qaba. Isa kana duwwaan na barbaachisa. Kanaafin isinitti agarsiisuuf gara keessanitti deebi'ee dhufee gogaasaa duwwaan haala kanaan barbaada jechuudha. Amma gara hojii isaatiitti darbina. Anuma faana tura. Walii wajjiniin haa hojjennu. Oromoo koo chaanaalii like, share, subscribe gochuu hin dagatina.